akkam bultan yookiin immoo bakka jirtanitti biyya adda addaatti daawwachaa kan jirtan kun sagantaa VHA sagantaa Mariiti. Marii har'a irratti goonu gabaabumaan tokkoffaa waa'ee waboo fi humna Tigraay yookiin immoo TDF jedhamee beekamu waliigalteen sun maal fakkaata kan jiru irratti xiyyeeffannee kan haasofnu yoo ta'u, darbinees immoo egaa wanniin humni Tigraay kuni gara Oromiyaatti walloo keessa darbee biyyoota Amaaraa kana baay'ee qaqqabachuusaa guyyaa guyyaadhaan dhagahaa jirra. Kunillee gara fuulduraatti Oromiyaa irratti dhiibbaa akkamii qabaa? Gaariidha moo badaadha kan jedhudha. Kan biraa loluma kana ilaalchisee egaa Abiyyi fa'aa yookiin immoo warri Prosperity Party yookiin immoo Biltsiginnaa ofiin jettu kun diroonii biyya Iraan irraa bitataniiru jedhu innumti mataan isaa'u Iraan akkuma beekamu diina Ameerikaati. Diina Ameerikaa irraa bitachuunsaa karaa poolitikaa siyaasaa dhiibbaan inni humna bichuu dadhabduu Finfinnee keessa teessee biyya ajjeesaa jirtu kana uummata ajjeesaa jirtu kana humnaan immoo gara Tigraayitti ergaa jirtu kana irratti dhiibbaa akkamii qaba kan jedhudha. Isumattis dabalatee Faransaay neevii Itoophiyaa wajjanni leenjisuudhaaf kanaan dura waliigaltee bara 2019 waliigaltee godhan dideera jedha. Egaa kabiraa warri Prosperity Partiin Abiyyi fa'aa gaggeessan baankiin akka liqaa namaan kennine manni illee gurguramuu akka hin dandeenye kaleessa labsii wayii labseera jedhama. Egaa walumaa galatti dadhabbinnii fi rakkoon biyya keessa jiru, beelli biyya keessa jiru, jireenyi qaala'aa jiraachuunsaa fi lolli immoo Oromiyaa keessas immoo akkuma beekamu waboon bakkoota baay'ee keessaa waltajjii Oromiyaa keessa naannoo Finfinneetti kalaa'an kana qaqqabachaa jiraachuu isaanii kana egaa hundi keenya dhagahaa jirra. Guyyaa guyyaadhaan haalli biyya keessa deemaa jiru guyyaa guyyaan jijjiiramaadha jira. Kanaafi akkasumas immoo ajjeechaa yeroo irraa yerootti raawwachaa jiru abukaattoo Oromoo beekamaa fi kan ilmaan Oromoo hundaaf Amaaraaf illee bilaash yookiin bilisa tola dhaabbate kalee immoo dheengadda magaalaa Adaamaa keessatti mana isaatii bahee ajjeefameera. Egaa ajjeechaa kanas immoo kan raawwate yookiin Amaaruma isaa nama milii kan rabsitan jedhee Hacaaluu fa'aa ajjeesaa turedha. Yookiin Amaariyaa dubbattan jedhee nama Oromoo Finfinnee keessatti reebee ajjeesu dubaroota ajjeesaa ture ta'uu danda'a yookiin immoo warruma paartii kana ta'uu danda'a. Walumaa galatti egaa ajjeechaan mataan isaa'u maaliif barbaachisaa akka ta'ee fi warri nama ajjeesan kun siyaasa nama ajjeesuudhaan eessaan gahuu akka danda'u kana irratti haasofna. Keessummoonni koo Dr. Guyyoo, Dr. Insarmuu fi Hundee Torban ani immoo Randaasaa Isheeteeti. Egaa gaafiiwwan ijoowwan dubbii amma tuttuqe kanarraa ka'eetan iyyuu gaafii isa duraa Dr. Insarmuu teessoon gaafadha. Dr. Insarmuu gara wanni totoon ceen dura waa'ee waliigaltee humna Tigraay yookiin immoo wayyaanee Harannat Tigraay fi waboo jidduutti godhametti totoon cehin waa'ee ajjeechaa Oromoo amma maqaa isaa yaadadhu kalee ajjeesan jedhan kana akkuma beektu ajjeechaan egaa yookiin nama sodaatan ajjeesu keessaa warri immoo fudhata dhabe aangoo irra jiru namooti silaa nama nutti kakaasuu danda'an jedhan fa'aa ajjeesu nama akka yookiin hin hidhu kun beekamaadha. Garuu akkasitti ajjeesuudhaan ukkaamsuudhaan gara fuulduraatti deemuun hin danda'ama. Hammam immoo isaan siksa nama ajjeesuun kun maalinni wanni dhiibbaan irratti humna nama ajjeesu kanarraan gahu firummaadha tokkummaa isaan jedhan sana madda marii jedhan sanayyuu fidamoo walumfaanayyuu garaagarummaa babal'isa. Attamitti hubatta waan kana? Amma jarri kun maalirra jiru sitti fakkaatee namoota keenyaa fi namoota tokkotu Itoophiyaa jedha malee jarri Itoophiyaa diigamtetti beeku abdii kutataniiru nama hundumaa ajjeesaa jiru. Biyya ajjeesaa jiru, kiraayimii irratti kiraayimii hojjechaa jiru, duguuginsa sanyii irratti duguuginsa sanyii hojjechaa jiru. Namoonni akkasii kun warra abdii kutatanidha. Keessumaa diktaataroonni maal godhu sitti fakkaate ittiin sodaachisanii uummata bituu barbaadu. Staatus quo isaanii eeggachuu barbaadu. Nama ajjeesuun immoo ittuu uummata dallansiisan, ittuu uummata kakaasa malee
status quo sana akka inni eegamuuf hin godhani. Kuni abdii kutachuurraa waan ka'e waan hojjetan waa wallaalan irraa kan ka'edha. Sodaarraa kan ka'edha malee obboleessi keenyi Abdul Jabbaar Hussein jedhama. Diktaatoroonni gaafa yakka hojjetanii yakka fakkeenyaaf namoota wanni jedhanii isaan morman namoota isaan dura dhaabbatan siyaasaadhaan filannoo isaanii namoota dura dhaabbatan irratti garaa jabinaan tarkaanfii fudhatu. Garuu inni dhumaa isheen gadi buutuun harcaatuun diktaatarri immoo nama looyera nama isaaniin hin tuqne nama seera kabaju nama seera kabachiisuuf deemu nama dhugaa dubbachiisuuf deemu nama haqa hin qabneef humna ta'ee seera sanayyuu kabajee akka seerri jiruutti fudhatee mootummaa sana akka mootummaan jiruutti fudhatee abukaattoo ta'ee ittiin wanni jedhu sana gadi bu'anii sana ajjeesu jechuun kufaatii akka malee kufuu isaanii agarsiisa. Kufaatii keessumaa nama akkasii nama already selfless nama ta'e tokko ufirra darbee nama gargaaru tokko ufirra gosa Oromoo irra darbee gosa biraatiin maa hidhame jedhee tola nama abukaattummaa dhaabatu tokko gadi bu'anii gadi buusanii ajjeesu jechuun isa dhumaa diktaatarummaa isa dhumaati. Isa abdii kutachuuti. Isa boru kutanii qullaa buusanii keessaa deemuuf barbaadanidha. So kanadha dubbiin jiru. Baay'ee galatoomi. Wanti kun mataa namaa keessatti waa'eedhuma akkuma saayinsii Dr. Guyyoo ilaallu seenaa Itoophiyaa yoo ilaallu fakkeenyaa fi zamana Minilikii kaasee Itoophiyaan nama ajjeesuudhaan jalqabdee jira miti. Idda Minilik du'ee Zawdituu Yaasuu sana booda immoo Haile Sillaaseen akka Maamoo Mazammirfaa fannisuudhaan namoo miseensota waldaa Maccaa Tuulamaa kana ajjeesuudhaan Itoophiyaan kun akkanumatti as geesse nama ajjeesa. So abdii kutachaadhannaa jennu karaa biraa immoo kan luka dhungatutu jira. Innaa Maamoo Mazammir fannisan uummanni Haile Sillaaseetti sagadutti ture. Innaa Mangistuun Faa Tafarii Bantii ajjeesan yookiin immoo Jeneraal Taaddasa Birruu ajjeesan yookiin immoo Hayilee Fidaa Dr. Hayilee Fidaa faa Qees Guddinaa Tumsaa faa ajjeesan namni somaan jennee itti fufe impaayirichi jajjabaatee itti fufe. So impaayirri Itoophiyaa suni kan ijaaramte ajjeesaadha as geessee jaa ta'eefi Mallas Faayis TPLFis Oromoo ajjeesaan as geesse. Abiyyi Faayis waggaa 3 keessatti kan Mallas Faa ajjeesan caala ajjeefte. Garuu impaayirittiin dhaabbatteetuma jirti. Amma waan Dr. Insarmuun jedhe kana wajjiniin attamitti araarsita abdii kutachuudha yoo jenne warri nama ajjeesu kun waggaa meeqa waggaa 150 idda impaayirittiin ijaaramte. Gaafin koo kun Dr. Guyyoo fi Dr. Hundee Torban sillachuun gaafadha. Mee gabaabsaatuma walin rukutu dhugaadha. Amma fakkeenyaaf otum dubbattanii Raashaatti amma artistiin ajjeesu Dr. Insarmuun hin beekta. Nama Puutiin Timor kullee ajjeesanii afaan qabatee Puutiin wal faana ammaatti jira. Ajjeechaan innaa tokko tokko diktaatoroota aangoo irratti nambisu akkamitti ilaalta Guyyoo? Galatoomi. Duraan dursee du'a Abdul Jabbaar Hussein irratti Abdul Jabbaar waan hin beekuu fi qaamaanis wajjiniin barannees waan ta'eef baay'ee gadda guddaatu natti dhaga'ame. Because nama kana nama gadi fageenyaan hin beeka yeroo barannu. Nama baay'ee commitmentii qabu ijoollee naannoo sana keessaa dhufan keessaa nama baay'ee sabboonummaan isaa baay'ee ol ka'aa kan ta'e moraal vaaliyuun isaallee nama ol ka'aa ta'e baay'een gadda koo himachuun barbaada. Maaliif nama baay'ee beekudha nama baay'ee walitti siiqu waan baay'ee natti dhaga'ama. Sanarraa kan ka'e waa'ee wal ajjeechaa biyya sanaa odeeffannoo tokkos kennuun barbaada sumarraan. Amma biyyi suni hawaasan laallaga. Hawaasni tokko yeroo ijaaramu sirna godhata. Sirna ittiin buluu, kan ittiin waliin bulchuu yookiin kan ittiin walii galuu lafa kaawwata. Haa ta'u malee biyyi sun saba adda addaatiinidha. Kan inni jiru sabni adda addaa kun humnaa walitti dhufe waan ta'eef sabni hundumtu mataa mataa isaatti seera mataa mataa isaa qaba, sirna mataa mataa isaa qaba. Akka itti buluu, akka itti safeeffatu, akka itti
wal kabajuu walii nagaan waliin bahee galu ollaa faanas akkamitti akka jiraatu qaba hundumtu. Haa ta'u malee biyyi sun garuu gaafa ijaaramtu sirna saboota kanarraa bahaniin otoo hin ta'in sirna arkeek poolisiin jedhamu beektu waa'ee arkeekii feudal warra akka anarkii ajjeechaa wild animals akka bineensaa warra ajjeesee mo'achuutti duwwaatti amanu kanarraan ijaaramte. Jarri kuni aadaa isaaniiti. Yoo ajjeesanii moone jedhanii yaadu. Yaadaan falmanii mo'uu hin beekan. Mari'atanii wajjin jiraachuu hin beekan. So ajjeechaan isaaniif nama amansiisutti fakkaata. Namtichi hin jiru jechuun dubbichi dhumeera isaanitti fakkaata. Haa ta'u malee dubbichi hin dhumne. Hin dibame. Yeroo eeggata. Uummanni durii hin beekuutiti isaaniif du'ee isaan amanee Itoophiyaa ishee jedhamtu sanaa amma har'aa kanaan geessise. Har'a garuu uummanni achi hin jiru. Wanti nuti hubachuu qabnu uummanni sadarkaa yeroo dur akka barbaadanitti yeroo Minilikis kaaste, Haayile Sillaasees kaaste, Darguus kaaste, Wayyaanes kaaste yeroo sanarra hin jiru hawaasni. Conscious ta'ee hubatee garaagartummaa isaayyuu adda baasee Oromoon kanaan dura uf hin beekne har'a Oromoo dur nama aanaa tokko keessa nama tokkotu beeka ture. Har'a garuu aanaa tokko miti mana tokko keessa nama 5-6tu mootummaa kanaan sirna kanaan tuttuqameera. So conscious ta'ee uummata qophaa'ee ofirraaf loluuf qophaa'ee jiru keessatti nama ajjeesaa deemuun umurii isaa gabaabsuu duwwaa miti. Biyya sana non-existent historical akka seenaa godhachaa biyyi Itoophiyaa jedhamtu sun lafarra yookiin kaartaa addunyaa keessa hin baddi. Isaan warri Itoophiyaatti miila dhaanii as galagalanii achi galagalanii sirban kuni carraan argatan itti fufuuf. Yeroo fakkaata isaanii miidiyaan harka isaanii jira. Maaliif biyyicharraa dhufe continuity miidiyaa risoorsii uummataa saamantu miidiyaatiin akka isaan afaanii nutti dubbatan godha malee lafarra hin jiran. Kanammoo akka isaan lafarra hin jirre kan agarsiisu sochiin adda addaati ta'u. Gaambeellaa Liberation Front waamichi inni waame meseejii guddaadha achirraa arguu dandeessu. Maal jedhe ilmaan Gaambeellaa taate kan naannoo woboo jirtu wobootti harka kennadhu woboon dabarsee nutti si kennaa jedha. Namni kan naannoo TPLF jirtu TPLF harka kennadhu makalaa keessa warri jirtan inni kun maal agarsiisa? The conscious levelii uummataa hubannaan uummataa deemeera organized bakka bakkaatti jira. So warri akka Abiyyi faa warri beekumsarraa baay'ee bilisa ta'an I'm sorry I have to use this word. Beekumsarraa baay'ee bilisa beekumsa hin qaban. Wanti isaanii isuma dhagahanii amanu malee beekumsa hin qaban. Jarreen akkasii kun amma waan godhanii amma ijoollee qaxaranii buna isheen buustu Finfinnee keessa ijoolleen buna dagaddu. Buna jabanaan jedhan tokko jalqabaniiru. Ani recently biyyan ture waan ta'eef hin beeku. Warri baay'een keessanis argitanitti. Ijoolleen buna jabanaa nagaddu hin basaasti amma birrii laatuuf. Nama mana nyaataa qabu hin basaasa birrii laatuuf yookiin filannoo laatuuf. Jarri kunis cinqamaniiti malee barbaadanii miti. Yookiin nu filadhu hin taasisu sanaan si ajjeesnaa jedhu maaliif ajjechaa kana jala qabu. Du'uu isaarra immoo isaanitti odeeffannoo laatee jiraachuu qaba. Uummata akka kanaatti dirqisiisanii baay'ee turre isaanitti fakkaate garuu agartan waggaa 3 keessatti birrii biiliyoona meeqa baastee qabsoo waggaa dheeraatti ta'ee biyyi sun hin diigamne waggaa 3 keessatti diige namni Abiyyi jedhamu sun. Deebitee illee kan galletti diige. So kanatti deema. Baalaansii gochuutti hin deemu. Diinummaa dabala firooman dabalu. Isa kanaan natti mul'ata. Baay'ee galatoome ibsa gaarii na kennite. Dr. Hundee kanarratti wanti dabaltu jira? Jira. Ani akkuma isinillee kaastan ajjechaan obboleessa keenya hedduu na gaddisiiseera. Isaaf lubbuusaa Rabbii Waaqayyoo jannata akka tursu uummata Oromoo maatii isaa fi hiriyoota isaaf immoo jajjabina hawwaa. Kanarratti waan dabalu waa'ee ajjechaa saba keenyarraatii cituu didee baroota hedduu edda TPLF aangootti baatee sabni keenya hunduma du'a. Ani gizee artistoonni keenya du'anii lafarra gotataman 4 kiilootii freeshiin ture. Eebbisaa addunyaa gaafa ajjeefame
reef isaa lafarra gototamu barataa waggaa tokkoffaan ture. Waa'uma siyaasaayyuu sammuu koo keessatti kan hafe sabni keenya akka hacuucamaa jiraatu kan nu hubachuu jalqabe eegguse. Edda siitii gaa ijoollee hedduu nu biraa ajjeefamaniiru kan akka Tasfaa'un Camadaa. Iddoo hedduutti gaa Oromoon du'aa every day lubbuun ba'u jira Oromiyaa keessa. Kuni maal nutti argisiisa akkuma Dr. Hundaasaan tuqxe empire suni kan isheen dhaabbattu dhiiga fi lafee Oromoodha. Fundamental foundation in empire sanaa dhiiga ilmaan Oromoo fi lafee ilmaan Oromoo. Gaamoon Finfinnee keessa dhaabbatu kun otoo qofforamee otoo buqqa'ee jallisaa lafee Oromootu jala jira. Maaliifii empire sun kan ilti taate ilmaan Oromoo ajjeesaa, balleessaa, fixaa, isaan kaan buqqisaa, isaan kaan ari'achaa, isaan kaan immoo biyya fageessaa waan hedduu nu gochaa jiru. Kuni gaafa ilaaltanii fidee uumarra gahaa jira. Uumni isaa immoo maalidhaa? Sabni keenyi consciousness level'insaa akkuma Dr. Guyyoon jedhe amma it is really very encouraging. Diinni isaa maal akka ta'e iyyuu hin beeku ture Oromoo. Imagine amma university galutti gizeen geedootti baradhu nu ari'uu nu dabaddabaa ooluu olii gadi nu ari'uu garuu just there is very poor understanding politics maal akka ta'e yeggus hin beeknu. Amma garuu ijoolleen high school elementary jirtullee diinni ishee eenyu akka ta'e hubachaa jirti. Kana maaltu fidee ajjeechuun. Golli Oromoo hunduma keessattuu deemnee ilaallee labni Oromoo irratti ajjeefamee hin jiru. Hunduu bo'aa, hunduu gaddaa as keenya. Kun immoo maal fidee revolution, mental consciousness buildii gochaa dhufee. Kun immoo waan gaariitti jijjiiramuuf akka deemu hubachuu ni dandeenya. Innis maalidhaa? Ilmaan Oromoo duratti harka ishee akkas gootee kan falmaa turte amma bosona keessa jirti. Kuni maalirraa dhufee? Isuma practical learning, everyday life isaan barsiisee akka gar tokkotti deebi'uu hin dandeenye. Abbaan qabeenyaa tokko Oromiyaa keessa nagaan akka jiraachuu hin dandeenye. Barataan cimaan tokko waa namni hubachuu danda'u. Imagine gizee university barannu we didn't have really good awareness. Tasfaa'un Camadaa fa'aa garuu nu sokkaniiru waan hedduu beeku. Ilaali ijoollee qaroo fuudhaniitu ajjeesu. Warran beekne qofadha warri survive godhan. Warri taa'anii buddeen nyaatan warra hin hubannedha. Rakkoo sabni kun irra gahaa jiru warra hin beekne qofadha nagaan kan jiraatu Oromiyaa keessa. Warri waa hubate keessa ajjeefama, hin ari'atama, biyyaati baa maniidhaatti gala. Warruma siyaasaa gaggeessaa turan hooggantoota siyaasaa illee yoo fudhattan warri maniidhaatti dararamaa jiran warra waa hubatan, warra dhugaa saba kanaa hubatan akkas gochaa jiru. Kuni gara gaariitti immoo transformii gochaa jira qabsoo saba kana. Bilisummaatti caafii qarreerra waan geenyu fakkaata. Kanaa booda sabni Oromoo hin guyyumsamu. Kanaa booda sabni Oromoo eenyumaan iyyuu dhiitamee garboomuuf qophii miti. Abbaan fe'iyyuu dhufe harka qullaasaa yoo ta'e akka falmatu. Hidhates warri hidhates falmii akka itti fufu nu argisiisa. Cichoomina guddaa saba keenyatti Oromiyaa keessas biyya alaas warra jiran irraatii argaa jirra. Kanaaf dhiibbaa amma dhagaa guddaa tokko yoo dhiibne agicha deebisee nu dhiiba. Akkasuma achirra geenye irraa jechuudha. Dhiibbaan saba kanarra jiru waan guddateef sabni kun hidhii jedhee ofirraa dhiibu waan jalqabeef xumurrisaa fagoo miti. Abdii gurguddaa fuuldura keenya jira kan jedhu. Baay'ee galatoomaa dhugaa keessanii egaa akkuma beektanii dammaqinsa masiin hundi tuttuqxan namni qixxeen dammaquu midhaan illee facaasanii qixxeen ga'u. Garuu midhaan isa
darbee immoo bilchaate simbirri nyaatti sareenis nyaatti keessaa boqqolloo argineerra. Kanaaf nama bilchaate nama qaroo ta'e akkuma tu jette Dr. Hundee namootii bilchina qaban ciccimoo yookiin fuullee bahanii dubbatan otoon sodaatiin adabatanii ta'anii dhokatanii itti fakkeessanii sagaagaltuu hin taane kan qoonqoodhaaf garaadhaaf hin jiraanne hin ajjeesu. Kanaaf amma Hacaaluu gootummaan isaa ennaa isteejii irratti bahee geeraree maal jedhee jarittii sanallee Araakiloo sitti aana jedhee utubee uummata kakaasee wanni jedhee na yaadadha garuusuma deebisee nyaatte dabbasoo guyyoo fa'aa nama silaa hundee Oromoo ta'e. Walumaa galatti dhugaadhaa iddasii ajjechaan jaatanii alii yookiin nadhii gammadaa kan elemoo qilxuu baay'ee uume kan akka kunoo ijoollee amma bosonaa lolan kan akka dubaraa fi dhiira kumaaf kitilaan jechuudha. Kuma kitilaan kan ta'an. Hundaafuu anillee gaddi natti dhaga'amu Abdul Jabbaar Huseen ani hin beeku qaamaan garuu seenaa isaanii dhaga'u har'a akka gowwaan qophaa koo dhokadhee bo'aa ture iyyuu xiqqin na boochise. Isuma dhugaa namni birrin turre nan bo'e nama sana qaamaan argeen beeku hojjaan sana boochise goota immoo daa'ima isaa haadha warraa isaa dhiisee deeme. Egaa maal goona qabsoodha. Namni du'arraa nafu gara qabxii lammaffaa duratti tuttuqettan deebi'a Dr. Insarmu akkatti duukaa buutu nan beeka impaarittiin waan keessa akka jirtu amma warri Tigree kun mo'atamaniiru duqeet laay maal jedhanii ሰማይ ላይ ተበተነ አየር ላይ ተበተነ ዱቄት ነው jedhaniina wanniin faa bookkisan baacaa dabalee faa biraanuu faa maal faa torban lama guyyaa sadiitti finna amma biraanuu yaadatta taanaan keessumaa waboo torban lama nuu kennaa jechaa ture. Har'a garuu waboon sun inni torban lamaan barleessan torban meeqa ta'ee amma addasii waggaa 3 moo 4 hidda jarraangootti dhufte baduu dhiiseetu wal fana'u baay'ate. Kanaaf magaala hunda amma bulee horaa keellaa isaantu cheek godha hin argitu wanni viidiyoo irratti hin argitu. Cheek poointii waboon ijaarrateetu gara yaaballootti gad darbuu barbaadde isaantu ID kee ilaalee makiinaadhaan odeemtullee si dabarsaa jecha. Kanaaf kibba Oromiyaa kuni kibbi bilisa Gujii Boorana gara naannoo Indabara Jaldu Horroo Guduruu fi lixa Oromiyaa guutuun isaa bilisa magaalli marfamee jechuudha. Har'a kan hin dhaga'e inni Abiyyi faa isa kaan irratti abdii kutatanii reediyesii maayilii kiiloomeetirii 100 Amboo Shaashamannee Adaamaa fi Garba Gurraachaadha jidduu kanarratti taankii kaawwanneetu ofirraa dhoowwinaa kan jedhu kanayyuu dubbachaa jiru jechaan dhaga'e. Amma gaa kanarratti immoo hundaa'aniyyuu simee eenyudha Alamuu Simee fi namticha ambaasaadar muftii kuni kamisee dhaqanii manaan bayinaa jiramtis yeroo namni irra baa ka'uu fi magaala keessa deemuu akka hin dandeenye itti maniiru. Amma gaa kun hundootoo ta'aa jiru waboonii fi humni biyya Tigraay qabatee gara kanatti lolaa gad deemu. Jarittii kana kan uummata kun akka Abdul Jabbaar Huseen ajjeestu kana walii tumsanii aangoo irraa buusuudhaaf walii galanii nutis biyya keenya qabannee isinis biyya keessan qabattanii walii tumsinaa odeeffannoo walii dabarsinaa qawwee walii kenninaa yoo diinni dhufe immoo walii ta'aneetu lolla jedhanii walii galuun isaanii maaliif iyyuu warra aangoo irra jirtu kana iyyisiisa gantuuwwan kan akka Mardaasaa faa ishii amma baatee nuti OLF malee jettee wanni taate kana faa argitan naasaan barreessan maaliif iyyuu wacu isaanii PP maaliif waca shaneeni itti heerumtee maaloo taate jedhanii durayyuu isaantu iyyuu hin jiru jedhaniiru shanee kana amma immoo maaliif wacume maaluma sitti fakkaata. Mee ani isaanoo haa wacani waan isaan wachisiisu hin beekna beektaa isaanii sodaatu akkana godha. Waan hojjetan beeku yakka hojjetan beeku ilmaan Oromoo irratti ilmaan Sidaamaa irratti ilmaan Qimaantii irratti ilmaan Agawuu irratti ilmaan Tigraay irratti waan hojjetan beeku ilmaan Sidaamaa irratti
uummata mirga isaa gaafatee ofiin bulchuu barbaadu sana akkamitti akka isaan ukkaamsaa jiran hin beeknamu. Isaan waa wacaniif qabu. Oromoon inni jalaa wacu sun maalin? Oromoo maaltu isa ga'e? Qabsoo kana namni deeggaru maaltu isa ga'e? Jettee yoo ilaalte tokkoffaa irratti confused ta'eera jechuudha namni keenya argite. Gaafa Raashaa fi warri Ingilizii, Raashaa fi warri Ameerikaa, Kooministii fi Kapitaalistiin walitti dhufanii warra isaan lamaanuu balleessu gaafa Hitleriin waraana Hitler barreessanii saayinsii ta'ee argameera jechuudha. Gaafa mee waa tokkoon sitti hima double standardii kan. Eertiraa fi Itoophiyaan waggaa baay'ee dhiiga walirraa jiksaniiru. Gaafa isaan walii galanii Nobel Prize kennameefi warruma miidiyaadhuma warra Awurooppaa kana keessaa yoo afarsanuu akka ati taajjabtu si godha beekta. Inni erga miidiyaaleen kennameefi yoo marroo fi eenyu warri TDF kun yoo isaan walii galanii waboo fi isaan walii galanii silumaayyuu maaliif miidiyaaleen nan biraan kennamneefi maaliif double standardiin kun beekta. Maaliif kun hin yaadamne maaliif kun ummata inni suni dhaqee alagaa wanni keessaayyuu ollaa wajjiniin warra wallolaa ture warra isaaniin dhiiga isaanii dhangalaasaa turan 100,000 oltu du'eera beektaa biyya Eertiraa fi biyya Itoophiyaa kana gidduutti jechuudha. Isaan kun in fact yeroo tokko nu rukutaniiru 100,000 ol hin duune namni an du'eeru hamma ta'e dhumeera. Isumayyuu argite gaafa isa kanaan dura ture sana atrocity isa kanaan dura ture isa kanaan dura wallolaa turanii jarri kun faakshiniin kun lamaanii lakkii nuti nagaadhaan fixanneerra nagaadhaan itti finnaa misteekiin tokko hammi ta'e dogoggorameera gara fuulduraatti diinni kana caalu jira nuti itti deemneeti diina kana ofirraa kaasnaa yoo jedhanii maaliif balaaleffatamu? Isumayyuu immoo warra Shaabiyaa wajjiniin isaan gaafa walii galanii hamma international levelitti fudhatama argateeti jechuudha. Gaafa isaan Moqaadishoo fa'aa wajjiniin dur walii wallolaa turanii warra Moqaadishoo wajjiniin walii galanii warra Alshabaab wajjiniin walii galanii warra Puntland maali kana wajjiniin walii galanii wajjiniin jiraatanii baay'ee gaariidha. Durummoo wallolaa turanii argite. Gaafa nuti isa dur wallolaa turre sana bira darbinee waraanni Oromoo immoo gaafanni isaan kana wajjiniin warra uummatuma akkasaa cunqurfame wajjiniin gaafanni hariiroo uummatu maaltu isaan naasisa? Maaliif standardiin han biraa kuni dhufe? Dr. Insarmu so innati jettu maddamariin sun asirratti akkamitti hojjetaa? Maddamariin suni hojjechuu hin danda'u inni already wannin tokko maaltu jira sitti fakkaate an sitti tolu. Takkaa gaarbeejii taanaan gaarbeejumadha. Iddoo tokkotti hojjechuun himnaan bakka hundaatti hin hojjetu konseptiin tokko beekta. Konseptiin sun it's a failed concept. Irra deddeebisee of proof of godheera. Inni kuni allaansiidha. Allaansiin suni yeroodhaaf walitti dhuftee rakkina kee isa duraan ture sana compromise goote diina keessa si balleessu lachuu keenyayyuu isa balleessuu danda'u jechuudha. Potentiaalii isa qabaatee nu balleessuu danda'u sana irratti waliin dhaabbatanii injustice biyya sana keessa deemaa jiru sana waliin dhaabbatanii falmuun isaanii hinumaayyuu galatoomaa jedhu malee biyya sana keessatti genocide deemaa jira by the way. Genocide sana karaa ati ittiin dhaabdoni waraana deeggaruu kooti miti. Genocidein once genocide yoo jalqabame takkaa jalqabamnaan ka ittiin dhaabdu diplomaasii miti. Ka ittiin dhaabdu akka ameen jedheen nama sagadachaa ture sana miti. Niitiin dhaqiin cabsita maal gootetta ajjeesi jettee waaqa kadhattuufi miti argite. Kanaan dhaabuu hin dandeessu genocide beekta. Genocidein actionii barbaachisa. Poolisiin paaworii barbaachisa. Humna barbaachisa. Seeratti dhiyeessuu barbaachisa. Isa yakka hojjete sana qabdee harka duubatti hiite seeratti dhiyeessuu sirra jira jechuudha. International Criminal Court ta'uu danda'a. Biyya keessatti ta'uu danda'a. Jara kana warra balleessan kana gochuu barbaachisa. Therefore humni lamaan kun walii galuun isaanii
warra yakka hojjete sana seeratti dhiyeessuuf baay'ee barbaachisaadha. Jarri kun kadhattellee diplomaatik piroojektii irra keessallee hin hojjetu gaafa jenoosaaydiin jalqabame jechuudha. Otoo jenoosaaydiin hin jalqabamin duruma waa muuvimentiin jenoosaayidii waa ka'uuf simtamiin tokko waa argamaa jiru dhaabsisuu dandeessa. Otoo yakki hin hojjetamin dhiisii lakki kun akkasidha jechuu dandeessa. Garuu erga takkaa nama ajjeesutti ka'anii yakkaman takkaa nama ajjeesutti kaanaan isa argeeyyuu hin ajjeesa beektaa argeeraa kun na hima jedheeti ajjeesa. Isuma nagaayyuu hin ajjeesa isa walii wal lolaa turuuti. Jara kana dhaabsisuu kan danda'amu humnaanidha. Humni sun immoo jabaatee dhufuunsaa waan gaariidha. Kanadhaan ani ilaalu. Dr. Guyyo, amma asirratti waa bilchaataa wayii ila waa'ee uumaadhaan namni yoo walitti baqe wanti wal fakkaatu mi'umallee mi'a wal fakkaatu wal biratti fannisuu jedhu Oromoon. Jarri kun kaayyoon isaanii tokko yoo ta'e bilisummaa amma Tigraay qobaatti bilisa bahuudhaaf Oromiyaanis qobaatti bilisa bahuudhaaf lola qabsoon keenya kana Itoophiyaa keessa jiraachuudhaaf miti Tigraayinis amma siinachi Itoophiyaa waan jedhan sana dhaga'uun barbaadu beekamaadha. Isaanuu jedhaniif Anyuwaaq, Gaambeellaa, Ogadeeniyaa, Somaaliyaa uummanni Amaarti irratti fincaa baate kun hundumtuu bilisa ta'uu barbaadu. Ennaa bilisa ta'uu barbaadu hundi isaa yoo walitti dhufe uumaadhumaan jechaadha walii tumsuudhaaf gara fuulduraattuu wajjin jiraachuudhaaf wajjin daldaluudhaaf aadaa wajjin guddifachuudhaaf walii tumsuudhaaf even armii tokko iyyuu dhaabbachuu hin danda'a jedhee yaada. Inni nani maddamar jedhu suni isuma dhugaa natural way of coming together jira miti akkuma uumaadhumaan otoo namni akka biyyi faa kottuti Amaarinyaa dubbadhu walitti ida'amee jedhee humnaan dirqisiisee toon ta'in bu'aansaa yoo wal fakkaate walitti dhufuunsaa rakkoo maal qaba? Maaliif iyyuu namni harka rukunne maaliif joonjii duratti Dr. Insarmuun kaasu sana joonjii uumeera kan jedhu sun maaltu joonjessa ABO'noo ofiisaatiyyuu of ijaare hundee irraa ka'e qaba gaafii mataa isaatii qaba akka wayyaan akka OPDO kana TPLF tolchitee hin finne garbicha namaa miti ergamtuu namaa miti ergamtuun akkamitti qeeqxi kana dhugaan kun otoo jiru. Ani ilaala wanti kun gaaffii salphaa miti dhugaa dubbachuu fi gaaffii baay'ee gadi fagoodha. Akkatti gadi fagoo ta'u bifa lamaan hin laalan. Hariiroon TPLF waggaa darban seenaa keessatti nurratti raawwate miidhaa guddaadha. Akka Oromootti miidhamneera. Kan TPLF immoo ishee mataa ishee akka bakka bu'ee nu miidhu kan godhe warruma amma har'a aangoorra jirtu kana. TPLF meeshaa ishee fayyaduu danda'u tolchattee meeshaa ittiin nu rukutaa turte jara har'a aangoorra jirtudha. So suni hariiroon nu idduutti akka Oromoof akka TPLF akka orgaanaayzeeshiniitti ture hariiroo diinummaa ture seenaadha. Seenaa ta'eera. Siyaasa keessatti diinni dhaabbataan hin jiru. Firri dhaabbataanis hin jiru siyaasa keessatti. Diinni dhaabbataas hin qabdu, fira dhaabbataas hin qabdu. Haalatu sii hojjeta. Haalarra dhaabatteet hojjetatta. So kanaaf ani gadi fagoodhaan hin jiru. Har'a irratti garuu yoo isa durii seenaa haasota ta'e TPLF herreega buusuu qabuu qaba. Maaliif ani TPLF tu na hidhe? TPLF tu na reebe anaan akka nama tokkotti. Eenyuun deeggarta ameeti? Abaawoo deeggartaa jedhameeti. So inni suni TPLFs yeroo sanatti Oromoo nuuf hin beeku. Wal faana dhaabatee hin falmu. TPLF sana ofirraa kaasuuf iyyuu interestii iyyuu hin qabne jira. Warri TPLF gargaaranii TPLF caalaa nu miidhan har'a aangoorra jiru. Uummanni nuuf hin beeku warri immoo xinnoo ishee faayidaa ishee barte garaa ishee laallatte har'a iyyuu aangoorra jirti. So jara sana har'a siyaasni mataa isaatiin akkatti deemu qaba. Addi bilisummaa Oromoos ta'e WBO'n kaayoo itti taliigamee galmaan ga'uuf ka'e akka isaan mijaa'utti marii eenyuu yoo ta'u ta'in isa akka isa baasutti
seexana yumaan ta'e na baasa jennaan itti firoome hojii isaa galmaan gaachuu ni danda'a. Kana gochuuf heeyyama jara kanaan gaafatu maal ishee heeyyamsiisa ishee faana waan waliin galleef kaayyoo mataa isaati akka isa baasutti akka isa amansiisutti bu'aa akka itti isaa otoo danda'ama ta'e xiitii tokko otoo dhukaasiin moo'uun the best victory ture. Garuu hin ta'u therefore karaa lolaatti deemaa jechaadha. Yaalameen peacefully. Kanaaf kaayyoon woboos abaawos jara kanaan madaalamuu hin danda'u. Maaliif madaalliin isaanii garaa garaa jechaadha. Kan TPLFis taanaan kaayyoo mataa isaa qaba. TPLF kan galmaan ga'uu barbaadu amma har'arra dhaabatee uummata jalaa dhufu. Qeerra buqqa'e hin gubate. Beelatti deemaa beela hamaatu jedhama 4.5 miiliyoonii midhaan dhabee addunyaan akkatti nyaata gargaaru dhabee jedhamee sadarkaa iyyaa jirutti hankeenyas akka keessa jira beeka. So yeroo kana fide maalidhaadha? Waaqarraan buune lafa keessaan baane warruma kanaan dura ergamaa turte sanatu fide. So jara kana maaliin qabatte? Meeshaa fayyadamte, miidiyaa fayyadamte. Military resource biyya tanaa fayyadamu. Kana humna wal ta'uu danda'u. Woboon kan inni walii gale TPLF faana qofaa miti baay'ee. Waan isaan dhiisisuuf naan galle malee aga'u liberation frontidha inni natti fakkaata. Isaan faana walii gale waamicha isaan godhan agartaniitu. Benishaangul Gumuz liberation front walii galaniiru. Waamicha isaan godhan agartaniitu. Gaambella liberation front waamicha isaan godhan agartaniitu. Kan TPLF kan isaan dhiyeessise warri kana natti fakkaatu gooftaa isaanii durii eegeetti biriifatanii itti deebi'uu dandeenya jedhanii waan isaan yaadaniif isa isaan diina jedhanii yaadan sanatu dursee isaan jalaa fudhate se'an. Woboon watch out godheeti. Eddeetti isa fayyaduu danda'u irratti itti fayyadamuuf eddeetti waliin galle irratti daangaa isaa eeggatee itti deemuuf malee. Dhugaa inam fudhadha. Ammaani egaa yeroo keenya saammachuudhaaf namni galgala jaa ta'eef Dr. Hunde mee sarmuunis Dr. Guyyoonis Dr. Hundeenis mee waan sadi bu'aa humni Tigraay fi humni Oromiyaa bilisummaa Oromiyaa qabu walitti dhufuudhaan bu'aan inni bilisummaa Oromootiif yookiin bilisummaa saba biraatiif qabu kana jedhaati mee waanuma lama naa kennaame yookiin daawwattoota keenyaaf bu'aan inni qabu kana jedha. Hundee. Siin kenna. Galatoomi gaaffii kana gaafachuu keef Dr. Hundaas. Ani akka ilaalcha kootti aaliyaansiin WBO TDF godhate kuni it is enormous. Jijjiirama guddaa fiduu danda'a, provided it is an honest alliance. Talk. It will bring the end of Abiy Amara era. So humna Amara mangorra jiru in kuffisa. Talk. Kuffisa. Abiyyin kuffisa. Humna Amara isa dhumaaf. Kanaa booda akkan kaanetti akka isheen kuftu ni godha. Maaliifi waan isaan sanarratti hojjetan guddaa saba keenya irratti waan isaan hojjetan guddaa waan ta'eef kanaa booda akkan kaanetti akka isaan caban godha. Tokko. Lammaffaa in the Horn of Africa for the first time dimokiraasiin optionii guddaa qaba. Uummanni Oromoof Tigreen territorii isaanii tikfannaan eessattiyyuu dictatorshipiin alachuu hin danda'u empire sana keessatti. That's number 2. Number 3. Uummanni Oromoo for good kanaa booda garbummaan salgii isaarraa bu'a. Antigirees akkasuma. Kana bira darbee immoo uummatoota warra amma Dr. Guyyoon dubbataa ture. Kan akka Qimaant, kan akka Gambeella, kan akka Benishaangul, kan akka Gumuz, Somali, Sidaama. Isaan kunillee
biyya isaanii irratti abbaa ta'uuf optionii guddaa qabu. Bu'aa sadii gurguddaa qaba. But it has to be an honest alliance. Wonderful. Waliigalteen kuni honesty taanaan bu'aa guddaa qaba. It will be extremely significant. Honesty. Even it will have a very good impact on the global. Honesty kun egaa bilisaa fi dhugaadhaan kan utubame kan kijibaa fi gowwoomsaa of keessaa hin qabne jechuudha. Dr. Insarmu waanuma lama sadii bu'aa nama Dr. Hundeen kakaasee tokko Amaara nurratti fincooftu cabsaa. Amaara jechuun PP dhuma jechuudha. Isaanuma tun majjeesaa jira. Lammaffaa dimokiraasii fidaa. Sadaffaa saba kaaniif iyyuu gaanfuma Afrikaa keessattuu nagaa buusaa biyyin tasgabbaa therefore dinagdeen hin guddataa. Namni biyyaallee baqatu waan akkasiiti impactiin isaa guddaadha. Dr. Insarmu wanta hafe jettu jira. Waan sadii irratti ansiin. Gaafa adda bilisummaa Oromoo Eertiraa keessa jiru anis atis argineef. Haala jabaa keessa allaansii sana uumanii waraanni har'a uumame kun bara sana uumame argite. Bu'aa sana argachuun maaliif dhaqanii achitti galanii maalii waan allee kuni jira ture. Well achi keessa darbame bu'aan sun irraa argameera moo hin argamne argameera. Nu balleessaniiru shaabiyaan otoo nu balleessa ta'e achitti nu balleessuu danda'a ture hin dandeenye nu balleessine hin bannus. Kanadha dubbiin jiru. Lammaffaa ummanni inni amma dararamaa jiru gubachaa jiru beelaa jiru kun yeroonsaa dafeetu irraa gabaabbata wanni sana irraa gabaabsa. Cinqii sana akka irraa dafee irraa kaasaa jechuudha. Dararama kana dafee irraa kaasaa jechuudha. Sadaffaan inni guddaan power balaansii biyya sana keessatti uuma. PP'n qofaan qoma dhiibdee yaada jette malee jette bahuun jiru. Humni tokko akkas jedhee bahuu hin danda'u gara fuulduraatti. Isa sanatu baalaansii uume ummanni suni akka wal kabaje jiraatu godha jechuudha. Mirgii fi seerri kabajamee akkachitti baalaansii ta'ee jiraatu godha jechuudha. Warri Tigraay deebisanii diktaatarra ta'uu hin danda'ani. Otoo baanfee dhufe. Amaaris. Yes. Umni tokko ka'ee tokko irratti akka inni dhaqee fixiinsa sanyii duguuginsa sanyii magaalarraa buqqisee eessarraa buqqisee akka inni ufittoo ta'ee risoorsii biyya sanaa qofaasaa dhuunfatee xuuxu sana hin ta'u jechuudha. Dhiigan dhangalaasu jechuudha. Sun paawar baalaansiin sun biyya sana keessatti dhufa. Inni kaan waan harca'aan jiraachuu danda'a suma irratti gabaabsa. Baay'ee galatoomii amma gara isaatii tokko haasofne irra. Dr. Guyyoo wanta asirratti dabaltu jira qabxiiwwan obbolaan keenya lamaan kaasan kuni isuma dhugaa dubbachuudhaaf namni kana wanni mormuu danda'u hin jiru yootti dabale malee bu'aansaa. Bu'aa in a sense politiksii keessatti honestiin hin jiru. Politiksii keessatti honestiin hin jiru. TPLF amala isaa amma ta'e ni beekna. TPLF organizationii biyya sana jiran keessaa organizationii lamatu siyaasa biyya sanaa chochoosa. Siyaasaa yoo deemne. Tokko adda bilisummaa Oromooti lammaffaa irratti immoo TPLF. TPLF shiraan guutamaadha ABO'n immoo honestii ta'ee deemaa jira. Sanaaf lagartee wantichi wal jeeqaan jira. Bu'aan inni qabu tokkoffaa Oromoon sadarkaa dur hin jiru jedhamee beekamurraa har'a waan super power naannoo sanarratti influential power ta'uusaa agarsiisa. Oromoon isa isaan torbee lamatti guyyaa saditti torbaan tokkotti balleessa jedhan sana akkan taane one big force on the Horn of Africa irratti even alliance in the westernin uumuu dandeessu poweriin tokko akka achi jiru agarsiisa. Inni kun international media akkanitti wal harkaa fuudhee isa agarsiisuun himuu barbaada. Lammaffaa Oromoon akka Oromootti kan TPLF already supporters qabdi minorities waan taateef survival mechanism ishee ta'uuf danda'a. By the way, TPLF Oromoo irra darbee TPLF yoo naase in the Horn of Africa
TPLF resource pooriidha lafni biyyi ishee. Resource garuu tokko qabdi. Resource isheen qabdu maa inni namni ishee hundisaa armed struggle beeka. For America and other countries, Western, they can use this military force as, you know, achi kaawwatanii itti fayyadamuu danda'u. Gurgurachuu danda'u. Iskiilii sana. Itti fayyadamuu danda'u. Kun isaan achi akka kanaatti bahuu danda'u. Oromoon immoo asii paaworii tokko ta'edha. Wal baalaansii wal gochuusa Dr. Teessoon jedhe sana baalaansii sana fida. Lammaffaa isa dhumaa diplomatic intinii irratti sinii kaasuu barbaada. Example faana sinii kaasa kan. Gaddas kaaseera. Yoo kana habashaa tokkotu Finfinneerraa medical doctor itti dhufe baqatee mootummaan Oromooti jedhanii ijoolleen habashaa ittiin daldalaa turan. Woboon immoo asii mootummaan na jeeqaa jira uummata koo fixaa jira jedheetu organizationii loludha. The paradox. Isaan habashoonni asii asaayilemii organizationii Ameerikaatti gaafatanii mootummaan aangoorra jiru kan Oromooti. Oromootu nu fixaa jira. Amaara genocide irratti gaggeessaa jira. Ani lallabaa turan. Kanuma isuma achitti lallaban kana asaayilemii gaafachuuf as dhufee asylum officerii bira gaheeti Finfinnee keessatti naladhee guddadhe. Hiriyaasatti matennaan hiriyaan isaa sun immoo otoo hin beekin natti odeesse. An dura nan qaane yeroon dhagaye akkamitti kana iyyuu dabarsee himatee se'u. Waan asitti immoo it will be funny and also is critical. Oromooni ani Finfinneetti naladhee guddadhe. Finfinnee keessatti akka taane Oromoon aangoon akkasii waan ta'e Oromoon nu baal godhee nu fixee maal godhee ani jiraachuu dadhabee dheeni baqadheen dhufee Ameerikaa na oolchi jedhe. Gaafa jedhu maal jette immigration officeritti waa'ee dippiloomaasii kanaaf hin gaafne. Erga Oromoon akkas godha ta'ee jiraachuun maaliif Baahir Daaritti hin baqanne why you moved from there to here jette. Maaliif kana kaase bu'aan inni amma woboon negotiation power inni irra gahe kun internationally dippiloomaasii habashaa waggaa 100 amma kana waa'ee Itoophiyaa gurguratte sana completely crumble goe. Amma immigration officerin tokko Baahir Daar biyya keetti you are safe there than here. Isa jiru himooni Oromoo power amma akka Oromoon qabaatu karaa kanaallee mul'isa. Kanumaa nan xumura galatoom. Baay'ee galatoom. Amma gara xumuraatti ennaa dhufnu duratti tole. Gaaffii bareedaa nu gaafatte. Gaarummaa inni fidu nu gaafatte ammoo balaa inni qabullee akkasuma nu gaafatte. Tole sinan gaafadha. Bu'aan isaa fi immoo balaan isa wajjiniin dhufu maalinni haa ta'u nan fida. Amma gara ijoo dubbisa sadaffaatti ennaan dhufu sanas keessa dabalaati hima jira miti parallel wal bira qabaa hima bifti gaariinsaa ciminni isaa kana dadhabbinni isaa yookiin immoo rakkoon gara fuulduraatti ta'uu danda'u kana jechuu dandeessu haasaa keessan keessatti garuu gara cuunfaa dubbiitti ennaa dhufnu duratti isinii tuttuqeen ture. Diroonii Iraan irraa Abiyyi fa'aa amma bitate kuni Iraan diina Ameerikaati. Diina Ameerikaa irraa bitatee duraanuu jarri Samantha Power fa'aa immoo namicha amma tiim maaloo jedhan kunis dhaqee horii sin dhoowwanna jedhanii UN United Nationiin yookiin immoo mootummaan gamtoomaa addunyaa hundumtuu wanti sin gootan waan badaadha jedhee kan Awurooppaa akkas jedhee kana hundi direetta namichi tuqamaan kun. Inni dubartii sanaan abbaa jedhee inni jedhu sun jechaadha. Maraatuu ta'uusaa reef argitanii piruufii reef arganne. Hundaafuu egaa diroonii sana bituun diina Ameerikaa irraa bitachuun immoo darbee Faransaa wajjin illee militarii leenjifanna kan jedhu Faransaa diddee keessaa bahuun baankii cufuun isaanii manni gurguramu jechuun isaanii warri Tigraayis immoo humni Tigraayis immoo darbee Laalibalaa fi kunoo biyya adda addaa qabachuun isaa lafa cimaa ta'e Affaarfaa dhufuun isaa waboo wajjin walii galuun isaanii hammam tursiisa jara kana Finfinneetti marsanii kiiloomeetirii 100 ofitti marsanii hammam turu isinitti fakkaata guyyoo irraa jalqabeen gara Insarmuutti dhufa.
Aye, galatoomi amma dandeetti shoortii gochuu yaala. Ilaali ammuma taa'anii haguuggatanitti waan isaanirraa dhorkame isaanitti fakkaachuu danda'a. Miidiyaarra jiru baay'ee mootummaan suni kan du'e 2018dha. Ani honestly miidiyaa baay'ee irrattis dubbadheerani. Itoophiyaanis kan duute 2018 akkaataatti paartileen biyya alaarraa galanii describe gochaan ture waan ta'eef. So isana agarsiisa. Otoo rule of the game lafa kaawwatiin hundumaa biyyatti galchee nan to'adha ta'e namichichi. That was wrong calculation. Kana amma waan example-itiin hin kaasan. Waa'ee droonii kana. Drooniin Iraan irraa dhufe, Arab Emirates irraa dhufe Tigraay rukute. Baay'ee namicha Mursii jedhama beektu Muhammad Mursii Ijiptii bulchee ture pirezidaantii. Manadhaa jira. Hin du'e iyyuu malee. Yaa du'eera. Manadhaatti du'e. Muhammad Mursii first democratically elected Egyptian president jedhamee baay'ee jajame gaafa aangootti ba'e. Sirrii. The first visit kan inni godhe eessa beektu? Iraan deeme. The first visit kan inni godhe biyya alaa gaafa ba'u biyya Iraan deeme. So organizationiin inni suni qabatee deemu Muslim Brotherhood isa jedhu faana wal qabate. Mootummaan Itoophiyaa kuni extremely yoo mootummaa taateef maal gootetti Ameerikaan shira isheen hojjettu keessumaa dippiloomaasii amaarri waggaa dhibbaaf meeqa jette iyyoo kanarratti Oromoonis ta'e uummanni TPLF kun gurmaa'ee isaan saaxile. Teknooloojiin isaan saaxile. Namni barataa jiru biyya keessa jiru karaa adda addaa isaan saaxile. Amma Ameerikaatiin warra morman irraa yoo riisoorsii argadhe nan itti fufaa isa jedhu kaalkuleet goote. Kanadha kaalkuleetiin isaanii. So Iraan bira yoo dhaqne example insani mo they use the wrong example Yemen dhufaatii isaanii Yemen irraa waan ta'eef firri isaanii Yemen gaafa Saudi Arabiyaan itti duulte the first alliance of Yemen was Iran amma Yemen jirti lafarra uummanni akka itti dharramaa jiru argitan caccabdee the same game immoo amma isaan kun kana fudhatanii modelii kanaan itti deeman jecha so Ameerikaa jibbu jedhanii Puutiin suura isaa baatanii Marroo fi Baayideen wal bukkee baatanii hiriiratti bahanii mootummaadhaan kanadhaan jarri kun warra Marroo fi Baayideen suura wal maddi Daawud Ibsaa fi Baayideen wal bukkee qabatee kun diina jedhee warra ba'uudha. Achiin immoo Puutinii fi namichicha Chaayinaa Xi Jinping suura qabatee kun immoo firoota keenya jedhee warra ba'uudha. Dippiloomaatikalii akkasaan kasaraniin agartaniittu. Embassy soddoma immoo akkam cufan moo shantama soddoma immoo jaatama soddoma yeah half of the embassy jinnatti fakkaata seenaa addunyaa keessatti agahamee waan beeku amma haaraa Washington DC nama tokko qofaatu hojjechuu danda'a jedhamee akka hafeeru ageessaniitu natti fakkaata xaaliyaanis har'a akkas godhan xaaliyaan immoo niitittiin iyyuu gante ishiin ambaasadariin asaayilemii gaafatte so this is the government that is creating a land Kanaani Finfinneetti marsuu miti. Amaara kililii keessa jirtu sana fidee otoo akkuma dallaa Finfinneetti marsee dhaabe kana booda woboo harkaa bahuu hin dandeessu. The game is over. Woboon daangaa cufeera. TPLF dhufuu hin dandeessu. Amaara galte jechuun Oromiyaa fiigdee galti jechaa miti. Kanaaf asirratti daawunweeyin waliigaltee woboo fi TPLF asumarratti kaaseen darba. TPLF akka durii gamnoomaani meeshaa guguddaan qabaa. Oromoo kana yoon meeshaa guddaan akkuma Amaaraa kana baqataa jettee yaaddi taanaani loltee argiteetti woboo beekti woboon amma akka jabaa ta'e. Mootummaa Itoophiyaa TPLFin guyyaa torban tokkotti daake sanattu woboo meeshaan qabu qawwee caccabaa jedhu sana mo'uu hin dandeenye. TPLF immoo kanarra dhuftee anama meeshaa horadheera jettee yoo itti seenti ta'e inni miilana isa biyya isheetti dhumterra complete extermination fiduu danda'a. Crisis is hama. The worst genocide in the world uumuu danda'a. Tigree irratti moo Oromoo irratti? Tigree irrattis
Oromoon irri feesi gochuu danda'a. Oromoon amma yoo Oromoon loluu barbaadde jechaadha. Oromootti loltee gamnooma isa durii sana irra hejjedhee darbaa yoo waan xinnoo laanne Oromoon kun hin gooma jettee yaaddi taanaan that is the worst lose in their history. Lammaffaa TPLF jiraachuu dhiisuu danda'a. Tokko. Lammaffaa sabni isaanis sabni biraallee Oromoo irratti because anan akkatti ilaalu Oromoon conscious leveliinsa ol ka'eera baay'eensa. Ishee kophee namaa haxooftu kana. Ishee I call them seasonals. Dr. Asaffaan illee maalidha? Collaborators jedha. Jarroota kana they cannot live long. Maaliif guyyaa tokko woboo jaju gaaf kaan immoo woboo cabsu. Gaaf kaan immoo miidiyaa jaju. Isaan kun survive immoo yeroo fuwachuu danda'u. Sustainable miti. Inni consistantin kaayyoo qabatee socho'u suni dhiibee dhufee isa ga'e akka argine. Daangaa Gondariif Baardaariif Gonjamii kana gaafa cufu karaa Wallaggaa Buree gaafa cufu TPLF tokkoffaa karaa akka isheen hin seennetti gocha. TPLF karaa Finfinneetti isheen deemtuu fi daangaan karaa Sudaan jiru suni baay'ee waan isa lafa keessa owwaalamu kana maal jedhama? Explosive. Akka fanjii wayi. Fanjiitiin waan dalleeffameeru waan isheen achi loluu dhiiste. Humna ishee fixuun barbaanne. Fanjiitiin waan dalleeffameefi asiin naannoo sitee asii achi isaan waan itti gashitee fanjii sana dhodhoosuufidha kaayyoon ishee. That is the strategy TPLF has used. Garuu Oromiyaatti seenuuf hin dandeessu. Walloon hin dabarsu, woboon hin dabarsu. Kanaaf waliigaltichi iyyuu allaansiidha. Ati qeekeetti moo ani qeekootti moo garuu jara kana wal faana moonaadha. Cinaachi badaan inni qabu hamma bu'aa inni qabu hin gahudha. Dr. Insarmu kan keeyoo. Waan ani argu tokko yeroo baay'ee nuti gaafa agreementii goonuu waliin agree goonerraa maalii goonerraa waa jedhani argeera ani Hayilee Fidarraa kaasee argineerraa warra kaanirraa argineerraa negoosheetii waa gootu nama humnaan si caaluu danda'u wajjiniin waa waliigaltee tokko uumtu plan B lafa kaawwachuu qabu. If in case this fails, inni kun immoo maaliinan dura dhaabbadha? How do I control? How do I enforce that agreement? Isa jedhu sana lafa kaawwachuu qabu jechuudha. Yoo gantummaan dhufe jechuudha. Yoo akka kanaan duraatti sitti deebi'ee maaliinan control godhan jedhu sana plan B qofa otoo hin ta'in amma plan Z'tti kaawwachuu sirra ABCD jettee kuni cabu kanaan jettee strategically lafa kaawwachuu qabda. Kana taanaan hin mootachuudha. Yoo kanan qabdu ta'e still ammas deebitee namni aangoo qabu, namni koortii qabu, namni miidiyaa qabu, namni maallaqa qabu, namni dippiloomaasii harkaa qabu si mo'uu danda'amayyuu namni qawwee qabu jechuudha. For mo'uu jechuun amma ta'e duubatti si harkisuu danda'a jechuudha. Seenaan biyya sanaa suni inni tokko waggaa 15 butan, inni tokko waggaa 5 butan, inni kaan waggaa 27 butata akkasuma butanii bara dheereffatu malee biyya sana sustainably prosperity akka inni ta'ee jiraatu justice gaarii fidanii akka jiraatu hin godhani jechuudha. So kanarraa akka hin taane of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo jiraate kanadha waan jiraachuu malu kan jiraachuu danda'u kanadha. By the way, inni kuni qofaan otoo hin ta'in isa dhufutti plan B, plan C qopheeffatta otoo hin ta'in ati mataan kee maal geen gochuu danda'a waan negoosheetti gooterraa isarraa ala maximize godhatta argite benefitii kee maalan irraa maximize godhadha jettee biraanchii adda addaatiin ilaallachuu sirra jira. Waanuma tokkicha kana qofaa daawwitii akka daawwitiitti jala keessa ilaaluun sirra hin jiru jechuudha. Uummata qamaanta wajjin, uummata agaw wajjiniin, uummata warra kaan wajjiniin akkamittiin wanni sana keessatti walitti finnee chain of link sana keessa galchine akkamittiin jettee isa sana yoo fail goota ta'e well fail goote jechuudha. Sana I hope ijoolleen amma warri waraanaa jiran waraanni waboon kuni warra baratanidha argite. Yoomiyyuu caalaa waraanni Oromoo yoomiyyuu caalaa namoonni baratan waraanatti galanii han keessa jiran
an waraana sana deemsisaa jiran pilaan warra godhan warra aaktii godhan warra loojistiikii waraanaa kun qopheessan kun warra baratanidha. So isaan suni kana yoo feel godhanii feelariin dhufu suni terribilii ta'uu danda'a jechuudha waan hamaa ta'uu danda'a jechuudha. Kanarraa nafe innumtuu of eeggannoodhumaaf yoo ta'e malee bu'aa isaatu outweigh godha jechuudha. Tokko kanadha. Lammaffaa inni negatiiviin konsekwensiin inni qabaatu yeroo baay'ee just wars yeroo baay'ee benefiitii qabu bu'aa qabu himmoota bu'aa irraa qabda jechuudha. Garuu waraanni yeroo baay'ee ka tilmaamterra kan ati hin tilmaamne unintended consequence unintended outcome qaba. That unintended outcome hamma dandeenyetti nuti kana ta'uu danda'a kana ta'a yoo kana ta'e kana ta'a jennee isaaniif kennuu qabna jechuudha. Warri ala jirrus araa warri ilaalaa jirrus warri keessa jiranis akkasittiin yoo analyze gochaa deemne unintended consequences kana minimize gochaa deemuu dandeenya jechuudha. Yoo kana achi innis akkasuma wanni qaba waan hin tuqamne qaba jechuudha. Kana baay'ee galatooma wanni dubbii ijoo gurguddaa barumsa namaa kennu tuttuqxanii hundee sirrattanii fixa jechaadha wanni keenya sirratti guduunfina. Hedduu galatooma baay'ee gaarii carraa kana nuu kennuukeef. Galatooma. Kanan jedhu dura isa kaaste collaborationii aliyaansii mootummaan Abiyyi uumu from the beginning mootummaan Abiyyi ignoraansii guddaa ignoraansii kana hin jedhamne fakkeenyaaf ani akka kootti mootummaan Abiyyi mootummaa faayidaa hin qabne kanan hubadhe gaafa inni waraqata tokko akkas godhee paarlaamaa keessatti wallaggan ajjeesuuf jedhe sana kun fixatteetti namittiin kun hin jedhe gaafas. Because namoota extremely ignorant warra daaqonii maal kanatu barreessee sabni Oromoo akka rukutamu isa kakaasuuf jedhanii waan akkasii strateejiidha isaaniif. It's a political strategy but extremely ignorant strategy. Akkasuma mootummaa Iraan warra shororkeessitoota kana wajjiniin inni collaborationii uumu Ameerikaatiin publicly alaabaa Ameerikaa gubaa kaleessa immoo maalan dhagaa tsalootii godha tokko Ameerikaa laay awuloonifaas jedhee waan inni kadhatu. It's amazing. Jarittiin kun how extreme hypocrisy it is. Uummata joonjessaa preachii kan isaan godhan amantii akkasiiti jechuudha. Kanaaf mootummaan Abiyyi wallaalaa joonjaa ignorant waan ta'ee nutti argisiisa jechuudha. Kanaaf taankiitiin miti kan Finfinnee eegan otoo akkuma Dr. Guyyoon jedhe uummanni nafxanyaa Finfinnee keessatti marsitee laayerii 2-3 uumteeyyuu amma jalaa hin baatu kan jedhu ejjennoon qaba. Ani na gammachiise gaaffeetti sila gaafatte bu'aa aliyaansii waraanni bilisummaa Oromoof TDF uume nu gaafatte amma immoo balaa isaallee tuquun hedduu gaarii natti fakkaata. Tokkoffaa balaa aliyaansiin kun uumuuf danda'u jedhee kanan yaadu if it is not honest namoonni jiru chemlons warra gaararraa jedhamuuti warra jijjiiraman kan wajjiniin taanaan the ultimate consequence will be extremely dangerous uummata Tigree irratti keessumaa optionii tokkoyyuu hin qaban jechuudha. Chaansii kana isaan honestly itti fayyadamuu baannaan akkuma isaanitti galagaluu danda'u. Lafarraallee baduu optioniin isaa akka jiru. Kanaaf uummata Oromoo wajjiniin keessumaa waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin honest aliyaansii tokkummaa uummachuun isaanii gaariidha. Garuu sobdoota warra sobee afaan Oromoo dubbatu garuu keessa isaanii summiitiin guutamanii akkuma duratti OPDO wajjiniin
tokkummaa uummatan sobduu wajjiniin uummatan jennaan uumeefi jechuudha ammas kun tokko. Lammaffaa maaltu jira uummatoota warri kaan akkasuma sobduu walitti qabanii waan qabsaa'ota keenya joonjessu uumuuf yaalii yoo godhan isaan immoo innis balaa guddaadha. Kana uummanni keenya dafee akka hubatu abdiin qaba. Uummatoonni warri kaanis dafanii hubatu kan jedhu abdiin qaba. Inni sadaffaa balaa qaba jedhee kana yaadu external forces mootummaa Ameerikaa ta'uu mootummaa warra Awurooppaa kanis haa ta'uu paaworiin eessa akka ta'uu malu kan isaan dikteetii gochuuf yaaluu danda'u inni tokko yookiin uummata Oromoo dallansiisuu danda'a yookiin immoo isaanii dallansiisuu ta'a. Kun immoo balaa hambiraattiin deemsisaa laata biyyittii impaayera sana lafa waraanaatti jijjiiruu danda'a kan jedhu yaaddoon qaba. Kana sadan yaaddoon tokko tokkummaa sobaa yoo uuman balaa guddaa qaba isaan irratti keessumaa. Lammaffaa sobdoota ijaaruuf kaayyoo qabu yoo ta'e asuma irratti dhaabbachuu qabu isaan hin baasu akka duratti isaan hin baasu. Istaateejiin inni mallas itti fayyadame amma hin hojjetu. Sadaffaa external forces akka barbaadanitti waa bixxilanii nutti kennuu barbaadu saba keenyatti kennuu barbaadu yoo ta'e kunis balaa mataasaa qaba. Kana sadan sodaan galatoomaa. Dhugaa dubbachuudhaaf barumsa guddaan argadhe obbolaa koo sadan baay'een sin galateeffadha. Bilchina yaada bilchaataa takkaahuu amma ammaatti namni kaasee akkasitti tokko lama sadii jedhee lafa kaa'ee hin jiru gara fuulduraatti itti fufna jedheetanii yaada garuu ani barumsa guddaan argadhe sadan keessan irraayyuu. Dhumarratti garuu otoo marii keenyan guduunfini mataa keessa kan naanna'aa jiru oduu Albashiir namicha biyya Sudaan kana ama warri aangoorra jiran dabarsanii Zaheegitti kennuu fi mana dikteetariin itti hidhamee taa'u sana yaadattu taanaan Charles Taylor namicha Liberia namicha Yugoslavia du'eera natti fakkaata mana dhaasana keessatti du'e natti fakkaata. Koroneelichi Sudaan kunis achi seenuu deema. Gaafin ani isin irraa qabu yes yookiin lakki jedha. Abiyyi bakkee sana carraan abiyyi mana dhaasana seenuudhaaf qabu jira moo hin jiru? Guyyoo. Abiyyiin carraa kan argatu hundu'a. Mana dhaasana naqu. Dr. Insarma. Yoo achi dhaqe is really lucky guy. Hidhamuu yatta. Achiin hin ga'anii ta'innaa jedheen sodaadha. Hundee. Anillee parsantii 75 abiyyi Finfinnee keessatti du'a. Ishee 25 hafte immoo achi carraan inni achi dhaqullee jira jedheen. Gootanii jechaadha namichi kun bee goota ta'e achi taa'ee ተሻገር ሞ አገኘው ተሻገር ጥይቲ ሽጉጢ ኮን ከቴድሮሲት ዱገ ጀዴ ፍንፍኔ ኖ አካስፊቲ ለኪ ማለ ቤታ ወር ዲክታተሮታ አከምተው ሲቲ ፈካተ አክ ሊቢያ ፋክ ገዳፊ ሊቢያ ማል ጀዴ what's wrong you guys I am the father of this country I am the father of this nation what is wrong with you jechanturumti what is going on with you guys Otu majeru san tu mani chita cheza ni argite. Saddam Hussein sawani Saddam Hussein bolla keessa ciiseeti wanni wajjin an negotiate godha isatti kenna telefoona nan dubbisa buusho wajjin. Maal jetta nobody while he inni bolla keessa ciise eenyu wajjin namicha sana wajjin dubbachuuf carraa argachuusaa waan guddaadha beek. Hundi maal jetta? Maal seetani maaliif abiyyi akka achi turu beektu? Niitittii ishee isaa kadhattu san dhageessaniittu waraana meera እግዚአብሔር ፍቃዱ አይደለም ይሄ እንዲሆን ይቀይረዋል ማል አባባ isheenillee waan dhugaa dubbatte maal sitti fakkaate amma isheen waan dubbatte keessa jawween suni mana ciisaa jaartii kee keessa jiraachuma barbaadii jette banne namichi wanni argite natti fakkaata beekta daaqonitti sana achi keessatti argite fakkaata ani takka biyya kanatti anani namichichi chaansii Zaheegii deemuu an argatu jedhu sanaaf mine is different perspective
namichi kun kan inni biyya sana bulchaa jiru Amaara faana. Aadaa Amaaraa keessatti immoo obboleessa ishee faana teessee haasa'uu hin dandeessu sabni sun. Nama wal ajjeesutti amantu. Abiyyiin marroos miten dhufee ajjeesu, woboos miten ajjeesu baay'ee. TPLFs miten ajjeesu. Jaruma Daniel Kibret iyyuu ta'uu danda'a. I don't know. I'm sorry to say to mention the name of somebody. Kan isa ajjeesu? Achuma keessa jaruma Jawwicha sanadha jechuudha. Jawwicha sanadha ajjeesachi keessa jechuudha. Ani amantee sana fudhatteettaa jechaadha teessu. Jaartii sana amanteetta jechaadha. No, ishii faanas waliin qabatu. I am looking the culture. Culturein sun wild. Arkee. Tole guyyo amma yes ammas isa dhumaati kun yes or no jedha wanniin opiniyooni wayyaaneen ennaa gara salaaletti siqxe yookiin baga nagaan dhuftan gooftolii koo jettee simachuudhaaf fedhii qabdi moo hin qabdu? Qabdi yoo jettanis qabdi jedha. Hedduun ishee beekatti warri hafte immoo hin jetti na argita. Hedduun ishee muuxannoodhuma qabnurraa opiniyoon inuma jedha. Baga nagaan dhuftan wajjiniin evolvii godheera gangalatee as ga'eera. Maal ta'eetu amma pirinsipilii tokko irratti cichuudha qaba opiniyoon dhumarratti. Pirinsipilii tokko irratti cichuun dhaqan isaan beekta. Tole ulfaadha marii bareedaa ture hundaafuu mariin keenya har'aa tokkoffaa ajjechaan obboleessa keenya irratti raawwatee fi amma ammaatti Oromoo baay'ee irratti raawwachaa ture nageenyaa fi tasgabbii akka hin uumnee fi walumfaanayyuu dagaagina dinagdee tasgabbii biyyaa fi walitti dhufaatii sabaaf sablammii akka booressu akkasumas immoo political assassination jedhamee kan naannoo addunyaatti beekamu naanna'ee dikteetarii akka nyaatee fixuu fi jarri kunis kanaan akka umuriin isaanii gabaabbachaa deemu malee akka isaan tilmaamanitti uummata sana ukkaamsanii namooti isaanii morkan sana lafarraa balleessuudhaan yeroo bitachuu akka hin dandeenyedha kan asirratti haasofne egaa walumaa galatti mariin keenya baay'ee bareedaadha ture haalli akkuma duratti tuttuqne haalli biyya sanaa yeroorraa yerootti jijjiiramaa guyyaa guyyaadhaan wanuma haaraa dhagaadha deemna. Egaa isa dhufu immoo wajjumaanuu teenyee hubannaa anillee dhumarratti kan inni hawwu amma dubartittii sanatti bilbilee akka ishiin naa xonoqqoltu bofti mana kee jira naan hin jedhin malee garuu abbaan jedhuun dubartiidhaanis dhuga. Hundaafuu warri nu dhaggeeffattanii fi sagantaa kana duukaa buutan baay'ee galatooma torbee yookiin immoo sagantaa biraatti walitti deebine waanuma kana fakkaatu yookiin immoo haala haaraan ennaa uumame sarraa kaafnee haasofna baay'ee galatooma obbolaawwan koo yaada keessanii fi yeroo keessaniif baay'ee ulfaadha galatooma nagaatti bula. Galatooma baay'ee ulfaadha. Amma dhume dhaabdee miti reekardii gochuu buru. Ima waraabaa jira.